Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun kan hordofaa jirtan gaa Harar Broadcasting Network irra sagantaa dubartootaa yeroo mara sa'aatii kanatti isin biraan geenyudha. Sagantaan dubartootaa keenyaas gaa dhimmoota dubartoota irratti xiyyeeffate akkasumas dubartoota fakkeenya ni ta'an jennee itti amanne gaa dubartiin takka irraa baratti jennee itti amanne gaa jiruu isaanii muuxannoo isaanii kan isin biraan gaa jiraachuun keenya gaa ni yaadatama. Har'aan tanaafis sagantaa dubartootaa walitti qindeeffannee isin biraan ga'uudhaaf jedha. Sagantaan dubartoota keenyaa tan har'aa immoo muuxannoo dubartii takkaa dubartii Jeenaa jiruu fi jireenya ishee keessatti hojii garaagaraa hojjette akkasumas har'aan tana gaa iddoo gaariirra jirtu muuxannoo ishee kan isin biraan geenyu ta'a. Dubartiin tun eenyu? Eessa? Yookiin immoo maalirra jirti kan jiru immoo hanga xumura sagantaa keenyaatti yookaan nu faana buutantee kan irraa barattan kan irraa hubattan ta'a isiniin jecha sagantaan keenya gaa kallattiidhaan kan eegallu ta'a. Isin hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa walitti deebinee jirra sagantaan dubartoota keenyaa tanarraa egaa keessattuu akkuma haasnetti jalqaba irratti dubartii muuxannoo isii kan dubartii takka egaa muuxannoo isii kan isin biraan geenyu ta'a. Keessummaan xiyyaas gaana cinatti argamti. Baga nagaan dhuftee jalqaba irratti galatoomii siin jenna. Mee maqaa keetii fi itti gaafatamummaa kee nuuf kaasta. Galatooma isinis duraan dursee yaa dhuftanii carraa kana irratti naaf yeroo keessaniif jechaadha. Yaa maqaan koo Aadde Fatiyaa Saanii Ibrootiin jedhama. Yaa kan hin jiraadhu asuma aanaa Haakimii iddoon amma hojjechaa jiru mana marii bakka bu'oota uummataa naannoo Harariiti. Zarfiin ani irra jiru baajataa fi faayinaansii walii qabduu koree dhaabbati jechuudha. Hayyeegaa Aadde Fatiyaa Saanii irra deebi'uudhaan gaa maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa galatoomii siin jenna yeroo qabdurraa gaa aarsaa kaffaltee nu wajji tursii taasisuu keetiif meegaa Aadde Fatiyaa Saanii eenyu eessa dhalattee guddatte? Hayyee galatooma irra deebi'uudhaan yaa akkuma beekamoon kan itti dhaladhe naannoo Oromiyaati godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Waaccoo kan hin dhaladhe achi dhaladheetiin barnoota kiyya. Hanga muraasa takkachitti baradhee yeroo booda gara naannoo Hararii dhufee barnoota kiyya sana hafee asitti xumuree hanga ammaa as jiraachaa jira jechuudha. Meegaa Aadde Fatiyaan barnoota isii cinaa achi naannoo Oromiyaa baratte eegas immoo asitti xumursii nuuf haastee jirti. Ergas immoo barnoota isii itti fufaami barnoonni ree eessatti xumurtee kan jiru osoo nuuf haaste. Yoo barnoota kiyya asumatti hin xumure naannoo Hararii tanatti. Digrii kan jalqabaa maalirra fudhatte? Kan lammaffaa maalirra fudhatte? Gaarii kan jalqabaa akkaawuntiingiidhaan fudhadhe kan lammaffaa biizinasi adiministireeshiniidhaan. Meegaa Aadde Fatiyaa keessattuu gaa osoo barnoota kee hin xumuriin kan gara gaa'ilaa seenuu kennuuf ibsite dubartii ta'uu wajjin wal qabatee mana keessa gaa yeroo ulfuunis dhufuu danda'a. Mana keessatti sitti gaafatamummaa qabdaa. Yeroo sana akkamitti dabarsite? Wallahi gaa alhamdulillahi duraan dursee dubartiin takka wanni irraa eegamu waan takka ni danda'a. Bakka yaadee takka ni gaha jettee karooraa fi kaayyoo qabaachuutu irraa eegama. Ani akka mataa kootitti karooraan qabaachuu ture. Yaa heerumni kiyya gaa'ela jaaruun kiyya barnoota kiyyaraan daangessuu hin qabu. Waan jedhamu qurxiidhaan murannoodhaan waan hin ta'eef yaa akkumaan siin jee ganaa waggaa takkaffaa osoo hin jalqabuu deemuuti. Digrii kiyya kaniin gaa'ela jaareetis gaati kuma beekamu dhiirti gaafa si fuutu mana sakaattee siin taa'uun feetu akka daa'ima dhaltuuf barbaaddi. Anis sandidee bultiin tiyyaas diigamuu siin qabdu niin baradha jette isaatis balleessuu hin qabu. Asiin ammas bultii jaaree bultiin qabuu qaba jee barnootaas balleessuu hin qabu. Lachuuf baalaansi godhee waliin oofuun qaba waan ta'eef san murteessee mataa kiyyaatti himee yaa garaan godhadhee garaa qabaachaatumaan yaa mana barnootaa dhaqa. Yeroo hedduu mana dubbisuun dhaqqabu. Giin kilaasii miisiin godhu. Kilaasitti yeroo barbaachisutti niin argama. Asaayimentii hojiilee manaa takka yoon qabaadhes achumatti hin taa'ee xumuradhee dhufa yeroo manatti galee kaniin abbaa manaatiif qabaadhu ta'a jechuudha. Sumaan akkas jechuutiin gaafan digrii tiyya xumure hojiis jalqabe. Mee hojii kee jalqabaa maali? Araddarraa hin jalqabe.
hojii fi sedduun kaka'umsa qabaachuu ture nin jaaladha hojii hojjechuudha. Jaalalma sanirraa hankee araddaan bilisaan dalaguu eegale. Ani akkuma beekamu abbaan mana kiyyaa naggaatiidha. Dilas qarshiidhaaf irra kadhu ture hojii hojjechuudha. Baradhee waan hin baradhe saniin hawaasa kiyya tajaajiluudha. Wanni na gammachiisu yeroo sanitti ammas taanaan sanuma waan ta'eef sanirraa hankee araddaa seenitiin bilisaan waggaa 2 manaajara araddaa ta'ee hawaasa kiyya kan ganda keessa jiru tajaajiluu ture waggaa 2. Eegasii yoo haram Yaa eegasii gaafa dorgommii wahii baatu niin dorgome gara aanaatti seenuudhaaf jechuudha. Aana seenuufillee yeroo sanitti zabana wayyaanee keessa chaalenjii hedduu ture. Dubartoota akka ammaa kanatti deeggaruu fi gara fuula duratti illee fiduun hin jiru. Hedduu taraa meeqarra deddeebi'eetiin fattanamee fatanaan dabareellee na jalaa dhossullee ture. Chaalenjii tokko keessa dabareetiin qaxarame. Qaxarri jalqabaa. Yaa eegaan qaxaramellee ji'a 6 የሙከራ ጊዜ ዛኒቲን ካራወት ከኒ ወጋ ለመተጃጀላ ቢልሳ ከነለ ቁብሳን ቱሬ እገናና ዱፍ ጂአጃ የሙከራ ጊዜ ዛኒ ተጃጅሌ ሰምቡደ ምንዳን ናረመደሜ ያው ደለጉ ቱሬ የሚሮ ሰን ዱጉመዱበቹፍ ምንዳ ሰኒ ፍሌ ባሊው ኸኑን ቱሬ ሃኑ መተኡ ጄቱማን ያው ገረሰኔ ወኒ ጉዶናኒ hojjedhee hawaasa tajaajiluudha waan hin baradhe kanaan gisee sanitti. Saniifuu akkaawuntiitti kan qaxaramte jechuudha jalqaba irratti. Meegaa jalqaba irratti araddaa irratti kan qaxaramuu kennuu kaaste ergasii addee Fatiyaan haala kamiin keessa dabarteeti iddoo amma irra jirtu kana geesse. Gaafaan digirii kiyya jalqabaa xumuree araddaa seenes akkumaan achi seenin barnoota kiyya digirii lammaffaa yookaan maastara ittiin fufe. Gaafasis barnoota barachaatumaan ilmuus numa dhalaa hojiis numa dalagaa walnirraa nyaattu. Taahimiin qabu hunda ani even barnootaaf hojii qofa osoo hin taane ispoortiillee niin baradha sa'aan qabutti. Fakkeenyaaf akkaataa itti fayyadamiinsa sa'aa kiyyarraa minimum galgala sa'a 4 yookaan san dura rafuun qabaa sa'a 10 ka'aa mana keessaa waan wal qixxeessu qabu wal qixxeessin sa'a 10 akka ispoortii deema. Sa'a 12 tiraan hin galaa. Batara babbanaan godhanii nyaachisa zaalam biiroon jira. Haala saniiniin sa'aatii wal simsiisadha. Fayyadamuu ture yeroo sanitti gaa abbaaniif dhaadu. Gisho nilleen faarfamu haa ta'u hawaasa kiyya hedduun furmaata ta'ee ture. Naanis gisee isaan akkasin irraa gammadan gammachuu guddaatu na dhagahamaa ture. Yeroo hangam barnoota keessa jirutti ilmaan 3 dhale. Digirii kiyyarraa hangam maastara fudhadhutti jechuudha. Mee fedhiin dalagaa keegaa maalirraayi? Nama fakkeenya godhattee jiramoo mana keessaas ta'u harmeen sitti dhiyaatti ta'uu danda'a. Nama immoo si duratti immoo akka fakkeenyaatti ilaaltu ta'uu danda'a. Namni fakkeenya godhattee jira laata keessattuu hojii jaalala hojii kana kan si keessatti uume. Yaa'u maatiin kiyyaas qonnaan bulaa ture. Ati naggadaas moggaannuma oofanii naggada xixiqqaa tokko haa ta'u immoo qonnaan bultummaa san keessatti abbaan kiyya adda durii ture. Zabana mallas jirutti nama motora bishaaniitii fi waan adda addaa badhaasee sarraa fudhate ture. Rafeen beeku abbaan kiyya zaadii damee furni fiigaa ijoolleen tiyyatuun barattee bakka takka gahuu qabdi jaa anis baratanii bakka takka gahuu qaban waan jiru san sammuu tiyya keessa jira. Bakka takka gahuun kiyya san hawaasa kiyya kana tajaajilee kaayyoo abbaa kiyyaa san galmaan gahuu qaba. Wanni jedhamu takkaas na keessa jirti ture. Ayyee gaamee keessattuu addee Fatiyaan hojii kanarra erga jalqabdee booda hojiin ammarra jirtu kun itti gaafatamummaa guddaadha. Yeroo kee biizii ta'uu dandeessa. Yeroo duraanii keessattuu sa'a kee wal simsiistee akka ooftullee nu kaastee jirta. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kanatti akkamitti wal simsiistee oofaa jirta? Haadhummaa jira, daa'imaa jira, abbaa manaa jira. Itti gaafatamummaan keegaa bal'aadha. Keessattuu itti gaafatamummaan dubartootaa akkamiin wal simsiistee wal cinaa oofaa jirta? Yeroo ammaa kanaas taanaan niin karoorfadha. Hojii mana keessaatis niin karoorsa. Abbaa manaatii wajjinis teenya nuti karoora mataa keenyaa qabna. Daa'imman kiyyaa wajjinis karoora qabna. Yeroon isaanii kannee isaan itti dubbisiisuus niin qaba. Yeroon abbaa manaatii kannee abbaa manaatiifis fedhii isaa waan barbaachisu dila takkaa jira. San isaafis godhutu jira. Yaa'u sa'a dalagaatiyyaa ani minimum sa'a dabarsee hin beeku. Kwaalitiin kiyyaa'u sa'aan kabajaa sa'a 2 biiroo tiyyaan jira. Sa'a 6 gala sa'a 6 fi 8 waan hin dalaguu qabu.
saniin karoorfadhe akkaataa karoora kiyyaatiin ni raawwadha. Sa'a boodas 8 walakkaan minimum biiroo kiyyaan jira. Sa'a 10 akka gaafaan galu immoo akka mana galiin abbaa manaatiin gargaara jalqaba. Akkuma siinji abbaan manaa naggaateedha waan ta'eef yaa'u backgrounding kiyyaas hisaaba sarratanya biraan qaxarru gara hisaabaatiin waan jiru anaan manage godha. Sarraawwadheetiin toora sa'a lamaan minimum mana galee sa'a 2 ilaa sa'a 3 ijoollee tiyyaa wajjin hin qabaadha. Amma sa'a 3 irraa ilaa sa'a 4 abbaa manaatii wajjin hin deebi'ee qabaadha. Sanbooda hojiin biiroo irraa mana naa galtee jiraatti ilaa sa'a 5 hojjedha sa'a 5 ni rafa. Meegaa yommuun amma seenaa amma naa himte kana dhaggeeffadhutti itti gaafatamummaan keegaa kan biiroo qofaa miti akkuma reefu haasuuf yaalletti kan mana keessaatis keessattuu abbaa manaatis dabalataan gargaaraa daa'imman keetiif yeroo kannaati kan hojii kee kanas gaggeessaa jirtu. Kanaaf dubartoonni hundi fakkeenyaaf kanarraa maal barachuu qaban maal ta'uudha fakkeenyaaf kutannoo yookiin immoo murannoon barbaachisaadha jettee yaaddu asirratti. Ani amma fakkeenyaaf gaafiin tanteetuun kara duubaan na deebisti. Akka dubartii na fakkaattu yookaan na duubaftee yookaan na hojii tarkaanfachaa jirtuuf barnoota ta'utti wanni dubbachuu barbaadu if duuba deebee fakkeenyaaf jalqaba osoo barnoota hin fixin heerumeensiin jee dubartiin takka keessattuu yeroo ijoollummaa qabdu keessatti ulfooytee ulfirraa mul'achaa kilaasii dhaquu ni qaanfatti. Ani nama dira tokko natti ashoofaa ture gaafa san. Hayi nuti barsi laallachaa jirra. Hayi maali onni as dhiibbatu kun hanga naan jan ture. Keeriin godhu waan fadhanaa jedhanii ani hayyoon qabaa. Hayyoo tiyyeessan galmaan gahuudhaaf abbaan fedhe akka fedhetti yoo utaalee dhimma kiyyaa miti. So dubartiin hayyoo isiitiif malee dhimma namaatiif dhimma hin taaneef yeroo kannu hin qabdu. Si galtee hin danda'u kanaa wajjin akkanaan tahaa takka kana hin barbaachisu bakka waanin yaadisanniin gahaa dhugaa robbii dubbachuudhaaf dubartii yeroo hedduu abdii murachuutu irratti mul'ata malee dhiira daran cimtuudha. Dhiira gad godoo osoo hin ta'iin gaa hojii jirrus dhiira hadhallees dhiira haa ta'u dubartiin ba'aallee hedduu dandeessi ilaalallee hedduu dandeessi dhiira daran jechuudha. Garuu maali wanni dubartii xiqqisho duubatti nu hambisu abdii murachuudha. Dubartiin abdii murachuu qabdu. Waan fedhe keessatti qaanfachuu, sodaachuu, ilmi namaa wanni irraa qaanfachuu qabu ani waa lama qofarraa hin qaanfadhu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Hatuu fi kijibuu badii dalaguu hanqana qofarraa hin qaanfadhu. Waan biraa takka irraa hin qaanfadhu. Waan rabbiin kiyya jibburraa malee waan rabbiin kiyya irraa nan dhoorkine ta'e inni hin jibbine takka irraa hin qaanfadhu. Saniifuu dubartiin takka heerumtee barachuu qaanfachuu hin qabdu. Garaa godhattee mana kilaasii deemuu qaanfachuu hin qabdu. Waan jiruu isiidhaatiif ta'u wal simsiiftee sodaa rabbii qofa qabaattee oofachuu qabdi tajettuun dhaamuuf barbaada. Hayyii gamee waan bareedaadha kan nu kaaste keessattuu kaayyoo qabaannaan gaa dubartoonnis dhiirrinis gaa wal qixa yommuu uumamaan yommuu uumamu. Kanaaf kaayyoo qabaannaan dubartoonnis gaa wanni duduubatti deebisu hin jiru. Yaada keetirraa kan hin hubadhe. Kanaaf akka waliigalaatti mee keessattuu aadde Fatiyaa daa'ima meeqa godhattee jirti? Hariiroon isiin daa'ima sanii wajji qabdu yookiin immoo ilmaan siitii wajji qabdu maal fakkaata? Yaa alhamdulillah ilmaan karabbiiti hanga rabbiin nuu kanneen harka jiranitti 4 qaba. Ammaaf 4 qaba. Yaa akkuma jalqaba irrattis haasuuf yaaletti karooraan baasaaf ilmaan za'a anaa wajjin itti chakkalanii jira waan guyyaa baratan. Za'a takka ta quraana qaraasiif nama mana keessatti ani waan mana barnootaatti galanii dubbisiisa. Za'an kanneefsi injeesii himsanitti reefu. Ganama subii za'an ammoo waan biraa godhu sanitti abbaan isaanii hanga za'an mana barnootaa geessutti quraana isaa qaraasisa. Akkasitti innis na gargaara. Egaa quraana qaranii tapha gabaabaa tokko taa'imeen kanninaafi yaa sanii ala guyyaa kilaasiin jirrema Jummataa fi kasaftii guyyaa takka guyyaa taphaa kanninaafi guyyaa kaannoo wajjin ta'anii za'an maratin akkuma sinjii isaanis karoora qabanii amma kiyya hangafa wanta qaban sanada qabanii nama salaata zaa dabarse eksitti godhama kazaan salaate raayitii godhaniif khagara xinaatii isaa zaadhaan hin dhufin zaadhaan dhufe akkasitti ifiifi wal hordofanii ifiifi wal irra qabsaahan jechuun kaduraa waggaa 12 ati qabiinsa keetirraahi isaan hundi akka nama guddatti abaloo irra zaa dabarsee jira abaloo irra osoo xinaatii jiru haasawee jira bakka ifiifuu wal hordofanii ani san irratti hordofaatumaan
waan garabbi nu laaffisetti maniij godhaa deeman. Hayi gaaddifatee reefullee xuquuf yaaltee jirta. Keessattuu gaa dhiira takka dubartii cimtuu takka jira akkuma jedhamutti gaa dubartii cimtuu takka boodaas gaa dhiirti jiraachuunis waan nama gaafachiisu miti. Keessattuu gaa dubartiin takka yoo jabduu kan taatu taate abbaan manaa keessii cinaa dhaabbatu keessii deeggaru keessii gargaaru yoo ta'edha. Kanaaf abbaan manaa akkamitti gargaara akkamitti cinaa dhaabbata kan joosoo nu kaastee. Yaa'u alhamdulillah kwaalitiin abbaan manaa kiyyaa qabu takka barachuun nan dhoorku. Barnoota nan dhoorku, hojjechuus nan dhoorku. Hojii xiyya irratti hedduu na deeggara, barnoota kiyya irratti illee na deeggara. Garuu ka'aati dhiiraa faayidaa fi fedhiin isaatis duraatu qabuun qabdu. Yaa'u xiyya naa eegate isaatis akka eegamtuuf barbaada. Anis yookaan barnootaan dadhabeetiin dhufee yookaan dalagaan dadhabeetiin dhufee dantaa keetiin ja'uun. Ta'isaanin guutaa fi inninis xiyyanaaf guutaa akkasitti wal gargaaraa waliin deemna. Bareedaadha gaa keessattuu dubartoonni gaa yeroo hoggoonsarra jiraatanitti fakkeenyaaf ammoo abbaa manaa kiyya daldala irra jira jettee kaastee jirta. Yeroo hoggoonsarra jiranitti gaa dubartoonni tokko immoo anaatu irra jira ja'anii fa'aa mana isaanii keessa deebi'anii kan hin ilaalle jiraachuu ni malan. Dubartoota akkasiitiin wanti jettu jira laata. Jechi itti gaafatamummaa rabbi irraa nuu kenname ni jira mana keenya keessa wantoota bahachuu qabnu. San dagannee immoo an akkana arra ja'anii karan taane warri imalan jiraachuu waan malaniif osoo kana nuu kaaste. Dhugaadha, gaariidha. Yaa'u akkuma beekamu namni amantii fedherraa haa jiraatu. Amantiin hundinuu nama akkara barbaade irraa jallifata malee karaa gaariitti nama qaceelchiti waan ta'eef fakkeenyaaf dura namni waan itti amanu jechuun amantii hunda wal qixxeessuu irraa kan kana jedhu sanitti amanuu qaba. Karaa gaarii jechuun fakkeenyaaf amma akka amantii islaamatti dursa rabbii waa hunda dhiiraaf kenne. Xiqqishoo hedduu fillee wanna jechuuf osoo hin taane xiqqoo sodaa rabbii tanaattu na keessatti mana ijaarratee jira waan ta'eef amma even mana keessa dhiisii bakka dalagatti pirootokola jedhanii dura deema hin deemu dhiira dura. Du'eetumaan bada malee. Dursa eenyu qabaa dhiiraa qaba. Maaliif rabbii isaan guddise? Waan rabbi isaanii kana kan rasuulli keenya maal jedhan sallallahu alaihi wasallam dubartiin jannanni isiidhaa miila jaarsaa jalaanii jedhan. Saniifuu caalaa ambiyootaa kan nuti isaanirraa waan kana dhaalle karaa isaan nu kaa'anirra dirqama deemuu qabnu waan ta'eef ani sadarkaan amma jiru kanaa miti odoon tarabbiin beekanii muumicha ministeeraatu ta'e anarratti muumichi ministeera abbaa mana kiyyaati. Akkasittiin amana. So haalli amma itti deemaa jirrus ani aangoontish alattis taanaan taniin namarratti olaantummaa agarsiisu osoo hin ta'in taniin namaan tajaajilu. Gizuma takkaawwan mataa ol qabadhee aangoo waan itti boonanii miti waan ani oliiti jedhanii balaayinnatti itti agarsiisanii miti. Hawaasaan tajaajilanii maali jedhan akka shari'aa keenyatti kanallee egaa aangoon tun hoggunuu kan namtu waan gaarii seena. Ilma namaati gaa'ee ilmi namaa kun hedduu qalbiin ilma namaatu lallaaftuudha. Aangoo tana waan gaarii seena garuu isiin fatanaadha. Fatanaa tana bahuudhaaf ittiin tajaajilamuu osoo hin ta'in itti tajaajiluu qabda. So ani alattis manattis aangoon xiqqeeta mataa ol na qabachiiftu osoo hin ta'in taniif na yaachiftuudha. Akkamittiin hojjedhee keessaa ba'a. Karaa takkaanis gaabiddeena dhugaadha. Karaa takkaanis ammoo tarabbiitis eeggattee deemuun dirqama ta'a haala saniin wal simsiisaa deema. Egaa galatoomsiin jecha keessattuu dubartoota baay'eedhaaf fakkeenyummaa kan taatudha. Har'aan dalagaa muuxannoon ati har'a nuu qoodde. Kanaaf keessattuu mee akka waliigalaatti dubartoota fakkeenyaaf barnoota isaanii haran muranii heerumanii mana godhatanii jiraniif hojii garaagaraa keessatti kan seenanii hin jirreef maal jettaan? Roogumarra jiran mararratti dubartoonni akka of danda'aniif of danda'anii akka dhaabbataniif wanti isaan irraa eegamu. Maal seetaa? Namni tokko barachuun murteessaadha. Garuu biddeenni ilma namaa haruma rabbiin sooreen jira. Barachuu qofaanii miti ka sooramtu haa ta'u ammoo soora rabbiin seen qoode sii kan riskii rabbiin si razzaqu saniihu sirnaan itti fayyadamuudhaaf namni tokko barachuu qaba.
soo barachuudhaaf umrii murteessaa miti. Ani amma ta dhaltee jirtus ta takka lama sadi dhaltee miti ta kudha sadi dhaltee if dhaqqabu qabdi. Namni hanga qabrii gassee nutti barnoonni umriin hin daangessitu waan ta'eef namuu ka barnoota murelleen sodaa takka dhabe if dhaqqabu qaba. Ani amma fakkeenyaaf mana keessa hojjetu dubartiidha. Yaa ugaa akkuma siin jala olla waan ta'eef dirqama takka ta ilmoo qabdu jiraachuu qabdi takka tawaada layduu jiraata. Shiftiin hin barsiisa. Takka guyyaan barsiisa takka galgalaan barsiisa. Maaliif lachuun bakkatti guyyaa ofeenis xiqqishoon hin miidhamu waan ta'eef hanga sanitti hojjettoota waan osoo hin barsiifne barnoota dhaban kaa'u. So namni kamiyyuu haa sadarkaa pozishina kamiyyuu irra jiru barnoota barachuu qaba. Barnoonni ni fayyada. Barachuun gaariidha. Shari'aan teenyallee barachuutti nu ajajji waan ta'eef namuu bakka jiru dubartoonni sadarkaa irra jirurraa akka jirurraa barnoota isaanii barachuu qabanii bakka dhaabanirraa jalqabu qaban tajettuun qaba. Maaliif mootummaan keenyaa isaa galatoomu gulmaasota jee kan halkanillee qopheessee jira. Warra umriin isaanii deemteefillee kophatti daa'imaa wajjillee ta'anii akka isaaniif hin qaanfanneef jechuudha. Haa of hin tuffanneef haala hunda mijeessee jira waan ta'eef yeroo mijooti tana keessatti fayyadamuu qaban tajettuun qaba. Hayyigaa galatoomsiin jechaa keessattuu dhumarra kan gootu gaafii xiyya kan xumuraa kan hin godhu addi fitiyaa isaanii akkuma haasteetti gaa mana keessaa asitti gaafatamummaa qabdaa asittis gaa dabalata itti gaafatamummaa biraatu jira. Chaalenjiilee si qunnaman akkamitti dabartaa? Chaalenjiin immoo nama tokko tokko kan laafisuu jira nama tokko tokko immoo kan cimsuu jira numaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti chaalenjiileen si qunnaman maali? Akkamitti dabartaa? Dubartoonni biroo akkamitti dabaluu qaba chaalenjiilee kana? Wallahi diippilee keessallee gabbee hedduu dubbachuun jaaladhu. Jalqabarraa araddarraa hin keessiin jee gaafaan araddarraa ka'ee ganaanaa dhufu san akkaan hin dhufneef chaalenjii hedduun na qunnamaa ture. Irra jabaadhee seenee jabinni gaa kanuma rabbiitii rabbiin naa laaffise eegaan seenee hojii eegale hojii isaa baatiin jalqabee baagiraawundiin kiyyaas akkaawuntiidha waan hin siin jeef hedduu na dogoggorsiisanii kasaaraarra na naqanii mana na galchuudhaaf yaalu turan. Hatta gaafa takka wanni na qunname mucaan takka ni jirti ammallee yeruma naannoo tanarra dalayddi ekspertii dhesiin hanga ammaati. Yaa ugaa carraadhaati keessuma keetitti waan takka si baasa gaafa san isiin nama na dura muuxannoo qabu ture. Waggaa 9 nama na dura muuxannoo qabu iddoo sanitti. Ana akkana taa'ee mindaa hojjetaa jiru dhuftee meesiin gargaara nan gargaarree ka jettee nan komanne naan jette. Anaaf wanni san haaraya maal goote lakkoofsa tokko dhiiftee lakkoofsa lammaffalla. Dilleet gootee koppii gootee deebitee peestirra goote. Daggaffarraa maal ta'ee mindaan nama 10 nyaatu 2,000 ta'e. Ha 2,000 nyaatu 10,000. Ha 5 nyaatu 3, ha 3 nyaatu 5. Waliin laayite. Yoo xiqqaate mindaa seektaroota jahaati jira. Anarra gaafan turetti jechuudha. Waliin laayite. Ano jedhee fixee yaa isin tunis cheek naa goote ittiin beekaa. Already kaniin faayinaansii geessu piriinti godheetiin ture. Fuudhetiin geesse san faayinaansiin cheek gootee likkii dhettee gannaa dhiisan xaariyaa dalaganii gaafaan galee ka baankii deemu. Keessa dhiisaniin deeme piriinti godhee baankii geesse. Salfiin naa dhufan saabota anatti. Akkamiin mindaa keenya akkana goote maali ogguun haaraa obbanee ilaalee lakkaa'isii waliin na laayixee jirti. Niin boo'ee taa'ee maal godhuun qaba. Bulchaanis namni gaafa san bulchaa turellee amma naannuma waliin jirra. Hedduu lolee waan kana yoonii fi ji'a kana keessa sirreessuu baatte jee bakka waan addaa takka irra geenyee ture. Hanga galgala akka carraatee yaa haalli mijataan hin turre gaa zamana wayyaanee san keessatti beekamaadha. Kilaasii tiyya biiroo tiyya jechuudha. Ifalleen hin jiraanne ture. Baatirii fideetiin akka nama matarratti raddee akka nama ooyiruu dalagutti sirreessuu ture. Ilaa halkanillee. Yaa'u abdii muree waan kanaan manatti galuun qabu. Mana na galchuuf hammisiin kun chaalenjii guddaa kana kanarratti oolte hedduu ulfaata. Waan kana keessaa bahuun maal godhan namoonni tirfii nyaatan kun akkaan hin deebisne aboo haqa keenya kaamata 10 miidhamnee nuu bahe ha qorqorroo bitatee jira ha muka bitatee jira ha raashinaan bitatee jira namu dafeetuma bakkatti godhe haqa keenyaan nuu beejanii deebisuu hin dandeessu yaa mindaa isaaniirraa ji'a ji'aan akka muramu order godhe hunda qixasanii wal qixxeeffadhee ji'a takka keessatti niin xumure samboota bulchaan akkeessaniin illee hojii piis taane jechuudha hojii tiyya garee. Naati chaalenjiileen kana fakkaatan hedduu ture wanni abdii si murachiisu hojii danda'e keessa si qunnama garuu abdii murachuu hin qabdu.
Ana magazaasan waan kana dalaguu hin danda'u yookaan challenge kun ulfaataadha. Akkuma barbaadan san godhadhaa jeeni waan takka firra murteessee nama galu ture. Akki mucaan san dalaydes akkaan akkas ta'uufi. Garuu ani abdii muruu hin qabu bakka hangan danda'etti numaan dhidhiitadhee keessaa baajeetumaan dhidhiitadhee rabbiin isoo tattaafatte. Sababaaf keessaa si baasa akkasitti waan xiqqoodhaa fi guddoofillee abdii murachuu hin qaban. Kanaaf kaayyoo isaanii kan ganamaa san galmaan gahuudhaaf abdii murachuun barbaachisaa miti. Hayyigaa addi fatiyaa isaanii hanga ammaatti gaa muuxannoo jiruu fi jireenya keetii hanga ammaa nu qooduu keetiif keessattuu dubartoonni sagantaa dubartootaa kanarraa gaa waa hedduu hubatan waa hedduu baratan jee abdii guddaadhaan qaba. Ati gaa guddaa galatoomsi hin jenna. Isinillee galatoomaadha naaf yeroo keessaniif ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya egaa sagantaan har'aaf walitti qindeeffannee isin biraan gahaa turre sagantaa addi fatiyaa isaanii wajjin keessattuu kan jiruu fi jireenya isii keessatti wantoota isii qunnaman haala isii keessa dabartee arraan tana iddoo irra jirtu kanarra geessee egaa bal'inaan nuuf qooddee jirti. Sagantaa har'aa kanarraa egaa dubartoonni keessattuu Oromoo irra jirtan mararrattuu barnoota ta'uu danda'a, hojii irratti ta'uu danda'a, of danda'u, ofiin dhaabbachuu hojiin gaa barbaachisaa ta'uu isaati gaa kan nu garsiiste adda fatiyaan maaliif qabeenya yookiin immoo qarshii dhabiinsa hin qabdu garuu immoo hojjedhee hawaasa kiyya tajaajiluu qaba jettee akka dubartiitti gaa haateeti kan arraan tana iddoo bareedaarra yookiin immoo hawaasisii kan tajaajilaa jirtu. Kanaaf dubartoonni martinuu gaa kanarraa waa hubattanii waa barattanii arraan tanarraa jalqabdanii takka jettanii akka jalqabdan gaa abdii guddaa qabaachaa nuti sagantaa dubartootaa teenyaa tanarraa asirra goolabna. Torbee sagantaa dubartootaa mata duree birootiin hanga wal agarrutti torbaan kan jaalalaa kan milkii isiniif haa ta'u isiniin jechaa nageetti.